Yaada kaanfii haaraa nagaan dhuftan jechuun isin sibadha. Har'a mata duree baay'ee barbaachisaa fi dhugaaf nama hawwatu tokkoon isiniif qabadhee jira. Innis waa'ee soomanaati. Sooma jechuun maal jechuudha? Amantii kiristaanaa fi islaamaa keessatti akkamiin ibsama? Faayidaan isaa hoo maali? Yoo na faana turtan waan hedduu irraa barattu. Sooma jechuun maal jechuudha? Sooma jechuun yeroo murtaa'e keessatti nyaata, dhugaatii fi fedhii qaamaa irraa of qusachuun hojii dhimma amantaa yookaan hafuuraa raawwachuu jechuudha. Garuu soomni nyaata dhiisuu qofa osoo hin taane qalbii ofii qulqulleessuu, yaada ofii sirreessuu fi nama gara waaqaatti dhiyeessuuf hojii guddaadha. Akkasumas sooma jechuun of to'annoo, obsaa fi jaalala namaa rakkataaf. Akka macaafa qulqulluutti soomni hojii hafuuraa gara waaqaatti nama geessu yookaan dhiyeessu, cubbuu irraa deebi'uuf kan gargaaruu fi kadhannaa kan cimsudha. Namoonni durii hedduun yeroo rakkinaa, yeroo murtii guddaa yookaan yeroo kadhannaa cimaa soomaa turan. Akka itti soomamuu qabus qalbii ofii gaddeebisuu fi kadhannaa waliin of agarsiisa malee iccitii fi dhugoominaan kadhachuudha. Nama rakkataa gargaaruu fi hojii gaarii waliin qalbii ofii qulqulleessuu fi cubbuu irraa deebi'uudha. Quraana qulqulluutti soomaan ajaja rabbii kan nama gara sodaa rabbiitti geessu. Ji'a ramadaanaa keessatti soomni dirqama ta'ee ibsama. Barii irraa hanga adullittutti nyaataa fi dhugaatii irraa of qusachuun kan raawwatamudha. Akkaataa itti soomuu qabus barii irraa hanga adullittutti nyaataa fi dhugaatii irraa of qusachuun, kadhannaa zakrii fi hojii gaarii baay'isuu, arraba, ijaa fi yaada ofii badii irraa eeguu, iftara yeroo isaatti waliin qoodachuu fi galata rabbii ibsuudha. Faayidaan soomaa akka macaafa qulqulluutti Waaqayyo wajjin hariiroo cimaa uumachuu, qalbii gaddeebisuu fi cubbuu irraa of deebisuun yaada ofii qulqulleeffachuu, kadhannaa cimsuu fi deebii kadhannaa ofii argachuu, of to'annoo fi obsa guddifachuu, nama rakkataa yaadachiisee hojii araaraa akka kakaasu kan godhu yoo ta'u, inni biraa qalbii fi yaada namaa qulqulleessaa jechuudha.
Faayidaan soomaa akka quraana qulqulluutti sodaa Rabbii namoota biratti guddisuu, qalbii qulqulleessuu fi cubbuurraa nama ittisuu, of to'annoo fi obsa cimaa, jaalala waliin qoodachuu fi wal gargaarsa hawaasaa jabeessuu, fayyaa qaamaa fi tasgabbii sammuu garaagaraa namaaf kennu, akkasumas galata Rabbii hubachiisee amantii akka jabeessuuf kan gargaarudha. Akkamina nama anusin jaalladhe maaliifan jibbaama dhabbuma muko lolaan narra yaa'e maaf sittin argamne mimmaan kololaaye. Macaafa qulqulluutti yeroo soomaan of beeksisuun dhorkaadha. Yesuus yeroo dhuma soomtanitti immoo akka warra of agarsiistuu nyaara keessan hin guurinaa. Isaan soomuun isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii ni boosomsu. Dhugumaan isinitti hima. Isaan gatii isaanii fudhataniiru jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 16-18 irratti. Soomuu kee abbaa keessaa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argu malee namoota duratti akka hin mul'anne godhi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argu immoo gatii kee siif hin kennaa jedha. Walumaa galatti soomni amantiilee lamaan keessatti hojii hafuuraa guddaadha. Namni of to'achuuf, qalbii ofii qulqulleessuuf akkasumas jaalalaa fi wal gargaarsa hawaasaa cimsuuf gahee olaanaa qaba. Kanaafuu soomni karaa nama gara Waaqaatti dhiyeessuu fi jireenya hafuuraa keessatti jijjiirama guddaa fidu jedhameetu amanama. Maltaaya gooftaa yoo hiiktee boqoo arrasiitaniyaa ol kaase barruuqa boqoon hambisee hojuu koo deebisee. Altakka mul'atu ijaa kun abbaase yookiin dhaabbi tolee sirriitti na baanne yookiin mucucaanne hawwadhee hin kuufne dhoqqee sochootuurraan dhaabbe tarraafaamaan hafuunaaf hin taane. Yo